jijjiirraa maallaqaa kan guyyaa har'aa ittiin oolee jechuudha hawaalaa yookiin immoo gabaa gurraacha akkasumas bilaak maarketii kan jennu dabalataanis illee baankiin jechuudha guyyaa har'aa meeqaan akka oolee egaa qabadheesinii dhufeetiin jira biyyoota kanneen akka Swiss franc pound sterling China Yuan Turkey rilee Kuwait dinar Jordan dinar Bahrain dinar Yemen riyal Australia dollar Canada dollar Egyptian pound Sweden kron euro America dollar Saudi riyal Dubai dirham biyyoota hedduu sinii qabadheen dhufeetiin jira akkasumas immoo baankiidhaanis immoo jijjiiramaa jiramoo hin jiru sharafni gabaa gurraachaan immoo yeroo hedduu akkan sinitti himu bakka tokko hin dhaabatu saanti ballee taati yookiin dabala saanti ballee taati yookiin hin hir'isa kanaaf guyyaarra gara guyyaatti akka isin hubachiisu abdiin qaba jechuudha nagaan daganne nagaan ko siniif baay'atu ordoftootaa fi jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyya warri mana koof haaraa taatan like share subscribe gochuun gara maatii kootti dabalamaa notificationii all irra godhadha yeroo viidiyoo lakkisu akka dafee isin bira ga'uun jechuudha. Video like yoo gootan immoo obboleewwan keessan bira ga'uu danda'a. Asumaanis immoo waan ani isin hubachiisaa jiru namoonni tokko jechuudha sababa gabaan gurraacha yookiin immoo hawaalaan dhaabbatee jedhamutti ijoollee baay'een namoota harkaan maallaqa fuudhanii kan boosisaa jiran kan himachaa jiran baay'eetu jira jechuudha. Namoota ayidiin isaanii beekamaa ta'e namoota suuraan isaanii beekamaa kan ta'e ijoollee harkaa fuudhanii birriin kiyya biyyarraa qabameetiin jira kan jedhan jiru waan qabameef hin qabu sobaniitiin qabamee jira jiru hannaaf jedhanii malee namoonni akka kanaa suura isaanii miidiyaa irratti gadi gadhiifadhaa hin dhiisiina seeraan qabsiifadhaa. Qabamuu isaanii akkaawuntii isaaniirra maallaqni saamamuu ragaa hamma isinii ba'anitti amantanii eeyyee maallaqni koo qabameera ciina ammas immoo namoonni maallaqa keessan ergattan nama isinii ergu sagalee isaa barreeffama isaa waliin har'anaa ergitaa jedhu har'a ergachuu yoo barbaad har'anaa ergitaa bor iftaan miti torban lama of harka keessa miti amma maallaqa of harkaa yoo qabaatte kaashii na harkaa fuudhii naa ergi hin qabdoo taate immoo ittan ilaala ittan yaala yoo jetta taate immoo maallaqa koo na harkaa fuutee achin kaayin jedha akkasitti amansiisaatiin maallaqa keessan dhibbaa dhibbatti nana jedha dhibbaa dhibbatti siifan erga. Nama jedhee amansiistanii sagalee isaatiin waa hundaan ragaa waliin malee callistanii maallaqa keessan hin kennina yookiin biji kana keessa isin saamu waan ta'eef maallaqa keessa yoo of harka kaawwatta rakkoo tokko hin qabu maaliif jennaan baankii fi gabaa gurraachi wal qaqqabama jira jechuudha special baankii yoo ta'e maallaqni xiqqoo gadaa siqu malee shakkii tokko mamii tokko malee maallaqa kee ergachuu dandeessa garuu immoo qassi ji'aatii girri kana keessa tokkoffaa nyaatamuu irra lammaffaa immoo otoo nama dhukkubsataa akkasumas immoo nama rakkataaf laatanii irra galata argatu hattuuf laatturra jechuudha namoonni baay'ee akkasitti ijoollee baay'ee boosisaa jiru. Of eeggannoo maallaqa keessan ergadhaa keessattuu ayyaana ilaalchistanii namoonni maatii keessan gargaaruudhaaf gara maallaqa gara biyyaa ergitan jechuudha. Of eeggannoo cimaa godhaa isiniin jechuun barbaada. Egaa Ameerikaa doolaarrirraan isinii ka'a. Ameerikaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin guyyaa har'aa 163.79 oolee jira. Egaa akkuma beekamu guyyaa eengadaarra guyyaa har'aa sharafni xiqqoo ol dabaleetiin jira jechuudha. Akkasuma Ameerikaa doolaarri tokko immoo karaa baankiitiin 136.44 oolee jira inni itti aanu yuuroodha yuuroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 191.63 oolee jira karaa baankiitiin immoo yuuroon tokko 159.60 oolee jira jechuudha akkasuma Swiss frankiidha Swiss frankiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 203.78 oolee jira jechuudha karaa baankiitiin immoo Swiss frankiin tokko 166.7 oolee jira akkasuma pound sterlingiidha pound sterlingiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 221.17 oolee jira karaa baankiitiin immoo pound sterlingiin tokko 181.45 oolee jira jechuudha inni itti aanu China Yuanidha China Yuan tokko karaa gabaa gurraachaatiin 22.85 oolee jira karaa baankiitiin immoo China Yuan tokko 18.64 oolee jira akkasuma Turkii riileedha Turkii riileen tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3.99 oolee jira
Inni aanu kuweet diinaariidha. Kuweet diinaari tokko karaa gabaa gurraachaatiin 536 tuqaa 27 oolee jira. Egaa akkuma beekamu dabalee jira jechuudha. Diinaarri kuweet illee akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo kuweet diinaarri tokko 438 tuqaa 44 oolee jira. Akkasuma joordaan diinaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 230 tuqaa 80 oolee jira. Asumaan gaaffii tokko joordaan maaliif baankii nuun himne sarchii hin ba'u namas gaggaafadhe joordaanii doolaaraan fuudhama doolaaratti herregamanaan jedhanii hin arganne jechuudha. Bahareen isaa ta'u joordaan isaa ta'u baankiidhaan hin arganne jechuudha. Kanaaf dhiifama siin jechuu barbaada boleettiin gaaffii akkasiin gaafatte. Asumaan inni itti aanu bahareen diinaariidha. Bahareen diinaarri tokko 434 tuqaa 4 oolee jira. Inni itti aanu yemen riyaalidha. Yemen riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 0 tuqaa 68 oolee jira. Akkasuma kaatar riyaalidha. Kaatar riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43 tuqaa 73 oolee jira. Inni itti aanu Dubaay diraamidha. Dubaay diraamni tokko karaa gabaa gurraachaatiin 44 tuqaa 53 oolee jira. Inni akkasuma immoo karaa baankiitiin immoo Dubaay diraamni tokko 37 tuqaa 15 oolee jira. Inni itti aanu Saudi Arabiyaa riyaalidha. Saudi Arabiyaa riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 43 tuqaa 61 oolee jira. Egaa warri Saudi Arabiyaa jirtanii namoonni maallaqa guddaa qabdan jechuudha. Maallaqni keessan guddaa ta'e 24 adii jechuudha. 24 adii aan ooleera. Kana jechuun tokko isheetu 24 adii otoo hin taane maallaqa qabdan fakkeenya 3,000 yoo qabaatte jechuudha. 3,000 baay'isuu 1,000 hiruu 24 tuqaa jettee 50 jettee hiruu dandeessa jechuudha. Namni tokko si daguu hin danda'u. Akkasuma namoonni immoo birrii xiqqishuu qabdan xiqqishuu yaani 500 gadi 500 hanga 1,000 warri qabdan immoo 25 jechuudha. 25 jechuun isin immoo akkasitti herregdu fakkeenya 600 yoo qabaatte 600 fakkeenya isiniin jechaa jira. 600 baay'isuu 1,000 kan ittiin baay'iftan birrii kamiyyuu 1,000 baay'istu 600 baay'isuu 1,000 hiruu 25 jettanii argachuu dandeessu. Garaagarummaan birrii baay'ee fi birrii xiqqoo gidduu jiru adii tokkitte qofaadha. Mashwaara yookiin immoo taaskii kan kaffaltan immoo warri birrii baay'ees warri birrii guddaas qixxeema riyaala 50 kaffaltu jechuudha. Akkasuma Saudi Arabiyaa karaa baankiitiin immoo 36 tuqaa 60 oolee jira jechuudha. Inni itti aanu Kanaadaa doolaaridha. Kanaadaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 118 tuqaa 33 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Kanaadaa doolaarri tokko 96 tuqaa 89 oolee jira. Inni itti aanu Awustiraaliyaa doolaarri tokko karaa gabaa gurraachaatiin 106 tuqaa 39 oolee jira. Karaa baankiitiin immoo Awustiraaliyaa doolaarri tokko 87 tuqaa 9 oolee jira. Akkasuma Oomaan riyaalli tokko karaa gabaa gurraachaatiin 425 tuqaa 94 oolee jira. Inni itti aanu Ijipshaan paawundiin tokko karaa gabaa gurraachaatiin 3 tuqaa 37 oolee jira. Akkasuma Swiidin kiroon tokko karaa gabaa gurraachaatiin 17 tuqaa 34 oolee jira jechuudha. Hordoftootaaf jaallatamtoota kabajamtoota maamiloota kiyyaa viidiyoon kun yoo isinitti tole yaada gaarii yoo irraa argattanii yookiin immoo yoo isin fayyadee beeka ta'e laayik gochuu hin dagatina. Laayikiin keessan anaaf hamilee guddaa tokko naa ta'an jajjabeessa akkan hojjedhullee jechuudha. Kanaaf laayik godhaa isiniin jedha. Turtii biraa yookiin viidiyoo biraa amma walitti deebinutti nagaan naa turaa. Turtii gaarii.